Tole nagaanis ni fata'u jecha kam jirtu ani obboleessi keessan beekaan guyyaa sagalee Waaqayyoo keessa Yesuusii wajjin jiraachuu kan jedhamu isiniif qooduu barbaada. Yesuusii wajjin jiraachuu jechuun gaafa yaaddan namni gaafuma namaa wajjin oolu namuma yaada isaatti matu namuma yaada isaallee hin fuune akka waan harkaa fuudhutti itti matu baay'ee itti tola. Yesuusii wajjin jiraachuu jechuun jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuudha. Jireenya Kiristoos nuti akkamitti hirmaanna isa jedhamuu fi macaafa qulqulluu keenya keessaa jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuun Kiristoosii wajjin duuneerra Kiristoosii wajjin immoo awwaalamne Kiristoosii wajjin immoo achuma du'aan kaane isuma wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo qabna. Jaallatamtoota saba Waaqayyoo jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuun bara baraan jiraachuu jechuudha. Har'a firan dhabe nama na gargaaruun dhabe abdiin kutadhe jireenyi koo duwwaadha jettee abdiin kutatin ati Kiristoosin qabaannaan Kiristoosii wajjin jirta. Kiristoos nagaa keenya, Kiristoos jireenya keenya, Kiristoos nama ta'ee dhufee waa'ee namaa nu barsiise. Kiristoos jireenya nu kenna. Keessumaa gaafa waa'ee jireenya hundumaatiin ala waan hundumaatiin ala gaafa ta'an Kiristoos keessatti nu jireenya akkamii akka jiraannu gara fuulduraatti maal akka ta'an maal akka jiraan akkamitti akka jiraan beekuu qabdu. Kanaaf Kiristoosii wajjin jiraachuu jechuun ati Kiristoosii qabda jechuun wajjin hin jirta jechuudha. Kiristoosii wajjin immoo gaafa jiraattu jireenya bara baraa qabda. Waanum si danda'u. Maaliif Kiristoos kun isa Waaqaaf lafa uume waan ta'eef. Kiristoos kun isa jireenya kennu waan ta'eef. Kiristoos kun isa hidhaa namoota hundumaa hiiku waan ta'eef. So nuti Kiristoosin erga qabaanne Kiristoosin erga qabaanne Kiristoosii wajjin jiraanne jechuudha. Kiristoosii wajjin jiraachuu jechuun egaa obboloota koo jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuudha. Rakkachuu dandeessaa yeroodhaaf. Nama dhabuu dandeessaa yeroodhaaf Kiristoosii. So maaliin siniin jedha amma gara kana laaltanii warroonni ameen jettanii fudhattan wanti isiniin jedhu kun isin irratti humna dhiiga Yesuus Kiristoosiitiin nagaa haaraa isinii kenneera. Humna haaraa isinii kenneera. Jireenya haaraa isinii kenneera. Warroonni ijoollee Waaqayyoo jedhaman karaa hundumaa gargaaramanii gara gaariitti geeffamu jedhamee jira. Waa'ee keessaniif bantiin Waaqaa haa banamu. Nama warra dhabaniif Yesuus nama. Jireenya warra dhabaniif Yesuus jireenya. Yesuus karaadha dhugaadha jireenya. Kanaaf qixa hundumaatti warroonni abdii dhabdanii jirtan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin abdii keessan haaresseera. Jireenya keessan haaresseera. Nagaa keessan deebiseera. Humna dhiiga Yesuusiitiin. Ameen. Shalom. YouTube keenya kana subscribe, share godhaa. Yesuus jireenya. Ameen.